Agadaa birra oh agadaa birraa miti oh dhiifama naa godhaa akkuma isin hundinuu jettani agadaa birraa namni andi sanuma beeka garuu yeroo ammaa guyyaa muraasa keessatti Ibroon adagaadhaan hojjechuuf deema adagaan nu kabeennu balaa konkolaataa fa karaa sirbaatiin illee adagaan dhufeera jaalalli akkamii akka adagaa ta'e immoo guyyaa muraasa booda sirba best like yeroo ammaa biitii ajaa'ibaatiin viidiyoo ajaa'ibaatiin ka hojjetame standard art Oromoo illee sirba ol kaasu adagaa ta'ee dhufaara adagaa kan ammoo walumaan isin hundinuu adagaa irraa beektanii jechiisaayyuu adagaadhaa jaalalli kee adagaadhaa jedhaa jecha akkana argineen beennu mee adagaan kun maal akka fakkaatu guyyaa muraasa booda karaa YouTube Ibroo ofishaaliin seenaa daawwadhaa isiniin jenna sirba kan akka isin hundinuu itti bohaartan itti bashannantan shambaaran baatti gootan shakkiin qabu jaalalti kee adagaadhaa jennee rabbo adagaan maal akka fakkaatu immoo jaalalarra walumaan laalla. Yoo harka fuune akkam jirtu daawwattooti koo martinuu har'a waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufee artistiin keenya qaalii kan yeroo diddaa garbummaa sana sirbasaa jajjaboodhaan beektan Ibroo Ibsaa willee ajaa'ibaa YouTube mataa isaa Ibroo Ibsaa official kan jedhu YouTube mataa isaa irratti sirba bareedaa willee jaalalaa kan yeroo isaa eeggate sirba baay'ee ammayyaa ta'e isiniif qabatee dhufeera. Akka sirbi kun dhufutti YouTube kana subscribe gochuudhaan akka bukkee dhaabbattan kabajaa isin gaafadhaa. Ibroo hin dandeessa. Yoo harka fuune akkam jirtu qindeessaa muuziqaa Amaan Iluun jedhama. Arragama keessan akkan dhufu kan na godhe obboleessi koo Ibroo Ibsaa yeroo dhiyootti weelluu ajaa'iba bifa suur-sagaleetiin siniif qabatee siniif dhufaa jira. Agasitti sin immoo YouTube isaa Ibroo Ibsaa jedhu subscribe like share gochuun dagatiina kana qofaa miti albamii guutuu yeroo dhiyootti siniif fidee dhufaa jira. Waan irratti hirmaattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha.